Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota caffee miidiyaa oduu yeroo kana qabannee isiniif dhiyaannee jira. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya oduu waliin aan laliseessisaa. Dhaabbileen barnoota olaanoo walitti dhufeenya obbolummaa biyyootaa cimsuu keessatti gahee olaanaa akka qabu himame. Jilli Itoophiyaatti ambaasaaddara Indooneeziyaa Albusiraa Basnuuriin durfamu Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti argamuun hojiiwwan yuunivarsiiticha keessatti hojjetamu daawwachuun hariiroo biyyootaa haalaan cimsuun danda'amu irratti mata duree gaheen dhaabbileen barnoota olaanoo hariiroo dippiloomaasii cimsuu keessatti qaban jedhuun hawaasa yuunivarsiitichaa waliin mari'ataniiru. Ambaasaaddarichi marii kanarratti haasaa taasisaniin Itoophiyaa fi Indoneeziyaan hariiroo seenaa dheeraa akka qaban eeraniiru. Walitti dhufeenya kana gama dippiloomaasii sadarkaa biyyattiitti cimsuu fi sadarkaa adda addaatti misoomsuuf tattaaffiin taasifamaa akka jirus himaniiru. Daawwannaa hojii isaan Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti taasisaa jiran agarsiiftuu tattaaffii kanaas ta'uu himaniiru. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Ahmed Khalil kaayyoon daawwannaa ambaasaadarichaa hariiroo seenaa bara dheeraa Itoophiyaa fi Indooneeziyaa gidduu jiru gurmaa'insa dhaabbileetiin cimsuu akka ta'e himaniiru. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu fi dhaabbileen barnoota olaanoo Indooneeziyaa carraa barnootaa qorannoo fi maxxansa bu'aa qorannoo irratti waliin hojjechuuf kan uumu ta'us eeraniiru. Keessattuu tattaaffii yuunivarsiitichaa gama turizimii, qonna, fayyaa fi qabeenya uumamaatiin taasisaa jiru kan gargaarus ta'uu ibsaniiru. Muuxannoon ambaasaaddarichi turtii yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessa taasisanii nuuf qoodan yuunivarsiitii keenya qabeenya gatii guddaa qabu ta'as jedhaniiru. Hirmaattonni sagantichaa yaada kennaniin muuxannoo jireenya ambaasaadarichaa irraa waan hedduu barachuu isaanii himaniiru. Daawwannaa ambaasaadarichaa yuunivarsiitiiwwan biyyoota lamaanii walitti dhufeenya dabalataaf carraa kan uumu ta'us ibsan. Ambaasaaddarichi turtii guyyoota lamaaf yuunivarsiitii Madda Walaabuutti taasisaniin iddoowwan seena qabeessa Baalee akka daawwatan sagantaa yuunivarsiiticharraa barameera. Istuudiyoowwan ammayyaa tajaajila oduu Itoophiyaan ijaaraman daawwatamaniiru. Gamoon miidiyaa ammayyaa tajaajila oduu Itoophiyaan ijaarame eebbifameera. Eebba gamichaa irratti bu'uuraalee misooma miidiyaaf oolan gamicha keessatti qophaa'an kanneen eebba kanarratti hirmaataniin daawwatameera. Daawwannaa kanarratti afyaa'in mana maree federeeshinii obbo Araggaanyi Tashaagar, kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee, ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu, daayirektara olaanaa bulchiinsa nageenyaa odeeffannoo obbo Salamuun Sookaa, hooggantoonni miidiyaalee adda adda dabalatee keessumoonni affeeraman biroon argamaniiru. Gamoon kun sadarkaa teekinooloojiin miidiyaan yeroo ammaa irra ga'e kan guuttate yoo ta'u, istuudiyoowwan televezyiinii 3 fi raadiyoo 4 qaba. Dabalataan kutaalee tajaajila biiroof oolan baay'ee, galmoota walga'ii, mana kitaabaa, bakka bashannanaa fi iddoo jiminaaziimii ammayyaa of keessaa qaba. Erga hundaa'ee waggoota 80 ol kan ta'e tajaajilli oduu Itoophiyaa ergama isaa waliigaltee biyyaalessaa uumuu fi ijaarsa maqaa gaarii biyyaa milkeessuuf oduu fi odeeffannoo oduu waliin walqabatan dhiyeessaa jira. Kanaafis sadarkaa biyyatti dameewwan 38 banuun yeroo dhiyoo kan jalqabe afaan Affaarii fi Sumaalee dabalatee afaan Amaaraa, afaan Oromoo fi afaan Tigreen madda oduu amanamaa ta'e itti fufeera. Afaan Ingilizii, afaan Arabaa fi afaan Faransaayinn maqaa gaarii fi dhugaa Itoophiyaa addunyaa biraan akka gahu taasisaa jira. Tajaajilli odeeffannoo Itoophiyaa bara 2022tti Afrikaatti fakkeenya madda oduu amanamaa fi dhiibbaa uumuu ta'uu mul'ata qabu galmaan gahuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Afrikaa ba'aatti tamsaasa fi qaqqabummaa isaa guddisuuf Keeniyaa fi Jibuutitti damee isaa banuuf qophiirra jira. Wiirtuu calaltuu dhangala'aa namoota miliyoona 1.2 fayyadamaa taasisuuf liigalteen mallattaa'e. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti wiirtuu dhangala'aa qulqulleessu ijaaruuf dhaabbata ijaarsaa CJCOC jedhamuun waliigalteen mallattaa'eera. Piroojeektiin kun lammiilee miliyoona 1,200 ol fayyadamoo taasisuu danda'a jedhameera. Piroojeektiin kun maallaqa baankii addunyaarraa argame birrii biliyoona 145 kan ijaarame ta'us eerameera. Piroojeektichi hawaasa kutaa magaalaa Eekkaa, Boolee fi Lammii Kuraa fayyadamuu kan taasisu yoo ta'u, waggoota 3 keessatti ijaarsi isaa kan xumuramu ta'us eerameera. Baankiin addunyaa misooma magaalaa Finfinnee tumsuuf deeggarsa garaagaraa taasisaa jiruuf kantiibaan magaalichaa aadde Adaanach Abeebeen galateeffataniiru. Baay'inaan haleellaa Joordaanitti loltoota Yuunaayitid Isteet galaafateef deebii kennuu murteessuu ibsan. Baay'inaan haleellaa diroonii Joordaanitti loltoota isaanii galaafateef deebii kennuuf akka murteessan gaazexeessitootaaf ibsan. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baay'inaan haleellaa diroonii dhuma torban darbeetti Joordaanitti raawwachuun loltoota Yuunaayitid Isteet 3 galaafatee kan madeesseef deebii kennuu akka murteessan ibsan. Ibsa Waayit Haawus irratti kennan kanaan bal'inaan hin kennine, garuu akkas jedhan. Baha giddu galeessaa keessatti waraana bal'aa waan feenuu natti hin fakkaatu jedhan.
Milishaan Iraaniin deeggaraman haleellaa buufata waraanaa United States irratti raawwateef itti gaafatamummaa fudhateera jedhan. Haleellaa dilbata darbe daangaa Siiriyaa fi Joordaanitti raawwate kanaan loltoonni Ameerikaa kan ajjeefaman malee hedduunis madaa'aniiru. Haleellaa halkan keessa raawwate kanaan loltoonni United States diina isaaniin wayita ajjeefaman erga waraanni Gaazaa fi Israa'el onkololeessa torba irraa eegalee baha giddu galeessaa keessatti kan jalqabaate. Akkaataa haleellaa raawwate kanaaf deebii itti kennuu irratti qophaa'uu isaanii gaafatamanii deebii eeyyee jedhu kennan Joo Baayiden. Haleellaa kanaaf Iraan kumatamti gaaffiin jedhus dhiyaateeraaf namoota gochaa sana raawwataniif meeshaa waraanaan dhiyeessaa waan turteef itti gaafatamtuudha Iraan jedheen amana jedhan. Iraan gochaa sana hirmaannaa gosa kamiyyuu hin qabu jette. Hidhattoonni Huutii doonii qabeenya United Kingdom ta'e galoo galaana Edan irratti misaa'ilaan haleelan amajjii 27 2024 galoo galaana diimaa kan tibbana wal dhibdee addunyaa ta'aa jiru irratti qabxiiwwan ijoo amajjii 25 2024 United States erga Huutii haleeltee booda Iraanifis ergaa dhuunfaa ergeeraaf jette amajjii 14 2024 White House'itti dubbi himaan mana maree nageenya biyyaalessaa John Kirby United States adeemsa deebii kennuu kana keessatti irraa jalaan tarkaanfii fudhachuu dandeessi jedhan. Tarkaanfii tokko qofa miti tarkaanfiiwwan hedduu dhaawataan ni fudhanna. Yeroo yeroon qoqqoodnee tarkaanfii fudhanna jedhan. Kirbiin dabalataan akkas jedhan. Pirezidaantichi loltoota fi meeshaalee waraanaa keenya eeguuf akkasumas nageenyummaa biyya keenyaaf waan irraa eegamu hunda ni raawwata. Pirezidaantiin Baayiden akkaataa tarkaanfii itti fudhatan hedduu qabu. Filannoon duraa garee Iraaniin deeggaramu kana irratti qilleensarraan haleellaa roobsudha. Ameerikaan ajajoota gameeyyii warraaqsa Islaamummaa Iraan Islamic Revolution Guard Corps jedhamuu fi Iraan yookiin Siiriyaa keessatti argamu irrattis tarkaanfii fudhachuu dandeessi. Dhiyeenya baha giddu galeessaa keessatti haleellaan milishoota Iraaniin leenji'an hidhatanii fi gargaaramanii raawwatu heddummateera. Haleellaa loltoota United States irratti raawwate kana gareen warraaqsa Islaamummaa Iraaq keessatti argamu kan hidhattoota Iraaniin michooma qaban kan hedduurraa ijaarame raawwachuu amaneera. Kanaaf qofa osoo hin taane torbanoota itti aanan keessatti haleellawwan humnoota United States irratti raawwachuuf karoorfachuus ibseera. Haleellaa diroonii dilbata darbe buufata waraanaa Ameerikaa kaaba baha Joordaanitti argamutti raawwate isa hamaadha jedhameera. Bakka United States Tower 22 jettu kanatti loltoota 350 ta'antu argamu. Ameerikaan loltoota kanneen garee Islamic State jedhaman ittiin dhabamsiisuuf akka ijaarte himte. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture hanga xumuraatti nu hordofaa waan turtaniif galatoomaa jechaa qophiilee Caffee Miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.